deemsuma qofatti hafneera. Inuma biyya baatesse Dubai illee teesse Suudis teesse ammallee Awurooppaa baduudhaaf karaa iyyaafata. Biyya bahe duraanuu Kwaatar jira, Kuwait jira, ammallee lammaffaa biyya baduudhaaf karaa ka iyyaafatu malee maallaqa isaa seef godhatee maallaqa isaa walitti qabatee biyya ta'a kan jedhu hin jiru. Kanaafuu ijoolleen Oromoo biyya warra hidhame gadhiisuu qofa osoo hin taane biyyaallee kan baane hojjedhaa, biyya keessan irratti hojjedhaan isiniin jedha. Qeerroo deebitee qeerroon hin deebine dalagaarra jira natti fakkaata. So ummanni Oromoodhaa kuni maal akka ta'e Rabbiin haa beeku. Wallahi akka malee garaan nama badaa. Ummanni Oromoodhaa waan keessa jiru hin beeku. Warri amma fakkeenyaaf nuti sabboontota jedhu tokkocha bahee waa'ee ijoollee kanaa dubbatu hin beeku. Ganama galgala waa'ee biltsiginnaa mootummaan achiin deebi'ee achiin tolle tana tolchee tana diige tana balleesse mootummaan kennaa jiraatu. Kunis woboon achiin dha'e asiin deebi'ee laga san diigee gama san qabate mana barumsaa sanaa fi gartee mana hidhaati nama yaase. Kana malee waa'ee hawaasa isaa waa'ee ijoollee biyya Arabaatti du'anii biyya Arabaatti gudeedamanii baay'anii bineensi nyaatu waa'ee hawaasa biyya irratti gidirfamaa jiranii namni dubbatu hin jiru. Waa'ee hawaasaa dhiifameera. Abaa'oo nasiin seene Arsii seene Baale seene warri siyaasaa jala fiigu siyaasuma wajjin bada. Namni tokkollee warri siyaasaa biltsiginnaas ta'e Abaa'oos ta'e warri waa'ee ijoollee kanaa dubbatu hin jiru. Warri waa'ee Oromoodhaa dubbatu hin jiru. Waa'ee aangoodhaa malee. Kanaafuu isin hawaasa keessan bira dhaabbadhaa. Hawaasa keessanii tumsaa. Akka qeerroo kanatti mee amma nama 10-12 osoo bakka sirbaa ta'e osoo bakka arrabaa ta'e nama 1,000 meeqa jira? Nama 100 meeqa jira? Kana Rabbiin gartee waan gaarii hin dheessa Oromoo. Wal arrabsa, amantii wal ciraa, lagaa wal ciraa, gandaa wal ciraa, waliin rifatu. Suuraa namaa gaggargalchee nama 500-4 nama 600 ta'ee tachirra oola. Rabbitu bar bubbee godhe bar ummata waa yaanne. Ummata ulfina hin qabne Rabbiin nu godhe akka teessisaatti nu baay'isee nu salphise. Dhugaadha warra geemii taphatan warra dhalaa janaajanan asirratti ay baasanii kana jala dhaabatan hojii keenyaa addu kolfaan dhumne akkas taane ilkaan maaltu nama kolfa. Waa'ee adda bilisummaa Oromoos waa'ee biltsiginnaan nu taasisaa waan tokko waan na dhibee jira. Dheengadda gara Umaara koon qabu qeerroo barra haasa'u jira akkatti mana kana waliin dha'ee barba didichuu jira asirraa. Wallahi Araban nawaame ni beeta jiru norma. Beeka wallahi laazim beeka qeerroo. Waa'ee hawaasa isaa namni dubbatu tokkoon argitu asirra. Wallahi laazim. Barama maal dubbatan? Mana miidhaalee keessa galgala mee waan ajaa'ibsiisee akka reefatti safuun badde aadaa badde gadaan badda jettee intalli shamara ijoollee shamaraa taate maal wal gaafatte beektaa? Mee takkaa urga biyya Arabaa dhaqxee Arabni sitti karoofte Arabni sifattee itti kan wal gaafatte bar mana namaa keessa taa'anii kakachiifee barsanuu Rabbi haadhatii nagaan jedhee barsanuu. Media irratti nanuu bar shamara gaafata. Mee amma kun odoo dhiirallee ta'ee tajamee inaafee gaafate fuudhuudhaaf yookiin immoo dhiirri naaf dhiirattu mee hin gaafate. Mee intalli shamaraa mana Arabaa jiru. Isii mana Arabaa jiru kakachiiftee waan akkanaa gaafate. Na ajaa'ibsiise wallahi haga namni kenna. Hin qaruutamne wallaalumatti deebi'aa jira. Yaa keerroo. Baramma adi bar
duraan beeytaa qeerroo kiyya wallaahi laaziban man wanni marti nu harkaa badee callisnee taa'u jirra. Waa'ee biyya keenyaas waa'ee dhaabbotii garaagaraa waa'ee adda addaa ni haasawa namni beekta. Amma wantummaan wannummaan haasamu hin jiru iyyuu wanni haasamu yoo jiraate waan dandeetteen hawaasa keetiif sagalee ta'uu yoo ta'e malee wanti haasamu wanni biraa lafa kanarraa dhumateera. Asirrumatti ilaalime kun bilchiginnaa deeggara jedha kun abaa'oo deeggara jedha abaa'oon asiin bu'ee laga san ba'ee akkasi boojee kun illee gartee bilchiginnaan adda dha'ee achiin diigee achiin deebi'e waa'een hawaasa isaa hin jiru kan irratti taphatamu meedaan hawaasa keeti. Amma warri gartee bilchiginnaa deeggaru kunis warri abaa'oo deeggaru kunis dheengadda gara riraa kanatti gara aanaa gobbaa gara baalee kanatti abaa'oon dhufte jedhaniit beekta ganda tokko akka malee unkuranii kaan tumanii kaan manarra gubanii kaan darbanii horii isaa bishaan nyaachisanii laftis akka malee rooba dhukkee kana haran asirraa maal jedha abaa'oon dhufe ganda sana seene tokko abaa'oon yookaan ganda sana yoo seene gandi suni maal barbaadeeti ka ganda san seenu abaa'oon mootummaan dhufee ganda kana tumaa gaafa sana hawaasni kun mootummaa sana jibbaadha. Mootummichis maal barbaada gaafa abaa'oon achi dhufee an dhaqee ganda kana tume abaa'oon waallee nu godhaan jirtu ganda kana seentee mootummaa wannu dhabsiisaa jirti jedhee abaa'oo jibbuu barbaadeetti mootummichis wanni akkasii uummata gartee akkasitti hiraar godhu. Hawaasni keenya hoo maalidha waan kana hin hubatan. Ka bilchiginnaallee bilchiginnaan dhufee harka dhayu kunis harka dhayu. Uummanni Oromoodhaa yeroo dhaaba wayii deeggaruu miti amma yeroo gartee du'a keessaa wal kaasu du'a keessa jirra. Akkasuma itti dabaluudhaan wanni gartee yeroo hundumaa na jalaan daganne qeerroo kan dhaamsaan isiif qabu. Amma baraatti biyyaa baateen beeku xiqqaan ta'ee biyyaa bayanii karaa baraa kanas karaa Suudiis deemeen ture yeroo 3 deemeen ture yeroo kophee lukaatiin jiizaan irraa gales jira gara bahaa kanallee yeroo gartee qumtaadhaan Finfinneetti deebi'een gara biyyaallee gara baaleellee galuun dhabee mucaa jimma tokko wajjin gara Jibuutitti yeroo deebi'ee yeroo hedduun qaba karaa waan kana waan baay'een dabarse karaa sanatti bara 2000 fi akka Itoophiyaatti 2006 dura jechuudha. So namoonni gaafadan biyyaa bahu qeerroo leessiroo xaragan har'a makiinaa qaban warroonni gaafadan biyyaa bahu hoolaa 3-4 qaban har'a ijoollee isaanii dhalanii barsiifachaa jiran sangaa qaban lafa qaban mana qaban waan ani qabu kana yeroo dachaa 10 qaban ani biyyuma namaatti deemu. Ijoolleen keenya biyyaa bahuun gaarii miti amma Chaayinaan taarika isii keessatti beeloftee turte gargaarsa biyyoota biraa irraa fudhachaa turte gargaarsa kana hin barbaannu jedhaniiti. Bofa nyaatanii, raacha nyaatanii, hantuuta nyaatanii biyya isaanii irra dalaganii har'a ija addunyaa ta'an jiru. Ijoolleen keenyallee biyyaa bayanii hidhaman akka galan sagalee ta'uu qofa osoo hin taane biyya irratti ta'anii osoo dalagatanii. Qabsoollee biyyuma keessatti gartee gaggeessuu dandeessa malee biyya namaa baatee biyya kee irratti misaa'illi nu qabaannee lollu hin jiru afaan kana arraba kana yoo haasofne malee haasofni nu asirraa haasofnu misaa'ila ta'ee mootummichallee galabbatuu hin danda'u. Kanaafuu ijoolleen keenya biyyaa akka hin baane osoo irratti hojjannee namoonni biyyaa alaa jiran ammootu waan qabannu tana osoo jabeeffanne amma biyya Oromaa irra ta'anii Suudii irraa qabamtee yoo galte shamarrillee qaata Dubaay deemte gara Kuwaatar Kuweet deemti siigalee gara Beeruut deemti. Haguma qabnu tanaan biyya keenya irratti kiyooskii banattee leestiroo xaraydee osoo biyya irratti amma si caalan beeku Shaashamannee yoo deemte Adaamaa yoo deemte nama biyya Arabaa dhaqee miti namni gartee viillaa gaarii qabu namni makiinaa gaarii qabu namni suuqa gaarii qabu wallahi nama biyya san irratti kaleessa kuulii seettee baataa turedha namoota gartee biyya san irratti horii namaa tiksaa turedha warroota biyya san irratti horii naggaadeedhaaf makiinaadhaarraa kaasaa turedha. So biyya ofiitti gad jedhanii yoo dalagatan irra wayyaadha. Biyyi namaa kun haa gayu waan jedhu dhaamsaa yeroo kamiyyuu na jalaan dagatiin siin jedha baay'ee galatoomi qeerroo. Ayyee ulfaadhu dhumatti dhaamsa bareedaadha sirriidha. Akkuma rakkoo furmaata barbaannu baqattummaa kanallee hir'isuudhaaf maali dargaggoon keenya hojii biyya keessatti uumachuudha. Amma tokkoffaa dhugatti wanni nu miidhe ammataa kiyyarra mudannoo ajaa'iba qaba. Sa'aatii tunatti deemaa jira malee mudannoo saniima maaliif jechuu barbaade. Yeroo baay'ee
yoo biyya arabaa jechuudha dalaynu kana mallaqa biyyatti erginu kana jechuudha quusachuu irra namaa hiruu maatii makeen laal maatii makeetii akka malee hirte garuu gaafa galtu wanti ati maatii keetii goote kun hin herreegamu maal dalagee maal hin galatu beeka herreegama malee bar inni kun wayita biyya alaa jiru nu gargaaraa ture nu sooraa ture tasilaa walirra kaatu nurratti baasaa ture hin jedhamu laal sun isaaba keessan galtu kanaaf namni keenya waa qusachuun kun baay'ee nama keenya biratti baratamaa miti gaafa galte immoo carraan kee maal ta'a anamma mee muuxannoo tokkoon sii malaale muuxannoo ajaa'iban qaba biyya namaa kana deemee wallaahi billaahi ijoolleen na beektu illee jirti ni gale haati warra kiyyaatiif anillee guyyaa an akka har'aa galee isiin akka boruu galte guyyama tokko an finfinnee irra gabbu'ee isillee borumtaa galte ani shaantaan lama gurdaa kanaan gale isillee lama gurdaa muuxannoo yeroo kamiyyuu na keessaa hin baane keessaa waa tokko amma maal godhe gaaf galu kana uffata mul'isii kan nama 20 biinte kan dhiiraa laal ka dubartiillee kan nama 20 uffata 40 biinte beeta keessuma natti dhufa jedheeti ka kana biraa dhiisi amaaman koofiyaa maalin uffanni biraa bitti lipsiin kun minxaafiin salataa kun waan biraa amma finfinnee irraa hanga mana keenyaa makiinaa kontiraatee galche gaafan ji'a lama ga'u laal ofii kiyya dhiisi kan nama biraa gaafan ji'a lama ga'u waan jijjiira dhundhabe waan jijjiira laal uffata makiinaadhaan kontiraatee galche kana ji'a lamatti waan jijjiira dhundhabe amma adaadammaan tiitiin obboleettii lafa fagoodha laal amma sammuu keessatti gaafinatti ta'e egaa ani waa hunda fixee jedhe natti dhufte na dubbisu yeroo dhuftee amma ani harki kiyya waa takka hin jiranii uffata fixee jira maal godhee isiidhaa shinshinii wayii bitee abbaa warraa dhiise mana galtee natti deebifte uffata sallaaf sababa maaliitiif abbaa warraa nu yiifne ani immoo itti dabeetii miti gaafa san harkaa dhabe hin dhoofin fite uffata Iraan natti dhufne waan irraa fuudhuudhaaf namni dhufu kun hunduu idha. Amma kuni anaaf mudannoo ta'ee kaawwatan immoo akka irraa barat na godhe sirriitti irraa barat. Eeroo dubbii yaadachiisti. Biyya Saudi Arabiyaa kana keessa jooraa tureen galee gara biyya Quwaatar dhufe beektu. Gaafa kana gaafa biyya deemu akka malee cabee gaafa Suudii ture kana dalaguu ture maallaqa hiriyaa kiyyallee osoo nafin adaadaa jedhee obboleettii heerumte jedhee tan heeruminii fi taan obboleessa haadha abbaa maallaqas qabachuun beeku yeroo sanii ammas qabachuu maal beeknaa miti. Raabsaa ture gaafa galee nasimatan akka jabaa nasimatanii gaafa biyya jiru Kuwaasii taphannee gallaa kumaarii taphannee gallaa balbala nu jalaan bananii nu ari'anii gaafa hangaree kana mucaa qorri si dhaya waa uffadhu jedha warri keenyallee beekta. Waatu keessa jira beektu. Gaafa kaanii wanti sunillee dhumte durriyeedha jechuu eegalan. Aboo waslaataadha jechuu eegalan. Anillee gartee karaa irra bahe injiraami galuu dide magaalaadha gara manaatti karaa irra galuu dide balbalallee jalaan badinaa jechuu jalqabanii gaafa kaanii ijoolleen gaafa ani galu kun caat gizaalli naan jedha kun abboomee adda qursii haa nyaannu naan jedha warri kunillee xaftoo batal jechuu jalqaban warrummaan hiriyaa kiyyaa karaa irra waliin deemnu beekte bakka harkaa badeera katama baasaa jechuu jalqaban. Ka'een gaafa biyya bahu wallaahi laaziim akka Rabbiin isaa araaramu mucaan sun amma lubbuudhaan hin jiru biyya kana kan na fide jechuudha. Finfinnee kanatti wal agarree wal barannee ijoollee biyyaati. Ka'een fiizaa naa hojjechiisee waan hundaa naa xumuree maallaqa isaatiin gaafa kaanii gaafan biyyaa bahu nama hundattuu hime akka deemaa jiru. Maazariin tiyya qofti qarshii 200 naaf kennanii deeminaan jedhan dachiin tun si ageegessitu sun si asimattu deeminaan jette arme. Ishii qofatu kophaa ishii nageegesse wayitana makiinaa seenu. Gaafa kaanii ka'een biyya kana dhufe waan sanin dagadhe yaa irraanfachuu yaa nu hin jenne Hacaaluun irraanfadhe waan hundumaa nama kamiyyuun erge maallaqa jechuudha. Gaafa nan ka'ee biyya kana gara biyyaatti deebi'u wallaahi laaziim namni bakka gattaa'uu dhabe gaafa nageegessitu harmee qofa gaafa nan galu namni bakka gattaa'u wal lorge. Ammaree anillee nama dur gartee madaa'ee arge waan ta'eef of qusadhee
Magala namni mana kartee manuma taaziyaa godhe namni guyyarraa as deemu badee magaalaa Shaashamanneetti gale gaafa torbaanii. Wallahi dhugaati. So ka'ee gara biyya kanaa deebi'ee ijoolleen biyya Arabaa jiran waan qabdanne maaloo qusadhaa akka carraan lammaffaa gartee biyya alaatti deebi'uu isin hin mudanne akka keenya kanatti jechuudha. Maallaqa qabdan qusadhaa. Ati bar qeerroo gaafa biyya kana jirtu maallaqa kee qusattee gaafa galtu bar birrii 100 yoo kenniteef kalaas araaramte bar nama sani. Haga fedhe sitti haa. Birriin 100 Gaafa galtu qubee yookaan minxaafii takka yoo kenniteef araaramte jaarsa sani. So ufii yaadadhaadha. Jabaadhaa carraa biyya alaatti hin deebiinaadha. Wallahi biyya keessatti ijoollee leessiroo dalagan na caalan. Na caalan qeerroo naaman. Dhugaakeeti. So waan kana irratti amma sa'aatiin natti ga'ee jira. Inshallah waliin dachana ijoollee kanallee sagalee taana.